شيرنا رجودي بركة نفودي مناون نانجي قلبي وانين هاسون دا ولا لينا كاستري أيه تقفوا لما قلبي بسنجي أرا ينفوني أروزانا ما تكني هنقم تكوه هولك أني سكرة كلمتي يا والله وانين قدون ولا لي ذات كاف متارون دانا ركوتري يا والله فكين يا فسون تاني نمان دوغان زال الدوراي بكا Yeah, I know. Garuu TikTok isaanii jala deemtee fitti ilaalin. Inni maal godhaa olee inni maal laal. Laalittiin jiru amma dhiiseetiin jira wallahi. Yaa yoo dhugaan si jaalate akkuma onnee qulqulluu kan deebitetti innillee onnee qulqulluu si kan si jaalata. Yoo si hin jaalanne taate immoo gara cabxee naa bo'o. Dhiigalee wanni ati kabajaa kan ka'e isa laal. Jechoota Oromoo tokko jira hedduu namatti tola. Boochee dhaburra kofalchee dhabuu wayyaa itti Oromoon. Boochee dhabuu yoo dhabuu taate boochee dhabuu fi kofalchee dhabuu kamtu irra wayyaadha si. Kofaltii dhabuu. Bakka eheenu mircha abbaa no qabadhu jecha kanas diina keetirra barreeffadhu qabadhu. Boochee dhaburra kofalchee dhabuu caala jedhiiti. Mataa keetirra deebii mataa keetirra fokus godhi waan haaree chaalenjii haaree sammuu keetirra kanni na jaaladhu asii malee jiraachuu hin danda'u ani akkana jettee isarra booyuu isa kadhachuu waan akkanaa kana keessa ofitti amanamummaa kan kee gabbu'aa bareedina kan kee kafuudhaas isirraa yaaddataa nama carraa jireenyi biraa seenuu nama biraa wajjin jaalalee eegaluufaa isirraa yaaddata waan ta'eef tasgabbaa'ee amma dandeessutti. Ililliitoo aboo wallaa ilillii sana bannaati maalumaan godhaaf. Dhugaa nama akka ilillii sanaa bannaata umrii rabbi si adeerisu mangistiin jabaadhu. Gisee mana kiyya kana dhufte bakka wanni isin gootu sheeringii akka namaa nagalchiin jettu sheeringii bakka takkaatillee isi gaafii na gaafatu harkeen beeku. Moogaa haasawma kiyya kana keessa waan silaa gaafachuu barbaaddu furmaata argatte na fakkaatti bakka sheeringuma argatte isi wallaahi. Galatoomi giiftii koo hedduu galatoomi. Dhugaa akkasi giiftii bakka akkasii wal quba qabaanna ammarraa gise gabbuuteen booda isa kadhachuu isa oltee maa akkana taataa bulujjummaa soita akkana taate manaam jettee isa hordofuuf dhiisii mataa kan kee hordofu. Maskootii dura dhaabbadhu akka jaalattu fitti of akka abbani giiftii akkama cirmashaatti of jaaladhu. Yallam si malee bareedduun si malee hin jirtu. Yallam bakka anaa sii kan irra fudhadhu qabadhu gan. Thank you my bro here. Abshir nama biraanyu rahmaa dubbadhu ammaati. Akan mucaata kakkamme. Video daga Pakistan kadri baade fare Pakistan irratti video obboleetti xiyyaa bakka waan hedduu daga kana godhu badaa xiqqishoodha. Ijoollee amma lafaa dhufaa jiru bakka akka malee dhalli dhaqee surratti malee waan murtii maabeeta. Ijoollee yeroo lafaa haatu kan akka jabaa malee jabaatti akka waan daga itti naan kun barbaade sheerii ni dogodhaa dhufu. Riada. Salam alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dubbatamee salamaan keessa. Eenyu sana dubbachaaf jedha. Ishii dubbadhu ayyaati. Akkam naguma. Nagaa gara salas garkamati. Alhamdulillah. Gaaffii wayiin qaba obboleessa kiyya na barsiisaa deetu. Abshiraayee rakkoon qabu mana. Biyyatti abbaa eeromeen ture. Kaza waggaa tokko wajjin jiraanne ilmoollee tokko walirraa qabna. Achi booda narratti fuudhee beektaa na dhaske. Kaza anis danuutti hin dubbanne bakka achumaan akkan nagadhiisu gaafadhe yeruma sana. Kaza nagadhiisu didee lafa nan kasa si waame kayani achumaan nagadhiisee giddiirumaan. Achumaan mucaa koollee maatiitti dhiiseen biyyaadhaa dhufee ergeen dhufee immoo booddee kana biyya sana na dhukkubaa fi sanallee dhiiseera walitti deebinaa naan jedha. Nama kana akkamitti amaneetiin itti deebi'aasa jedhu gaaffinatti ta'e. Nama gabbisiisa.
laal asirratti irra guddaan keenya siigalee mangistii onnee ofii dhaggeeffachuudha. Waan naan bareedaan onnee ofii dhaggeeffachuudha. Fiidiyoo kiyya kaarraa tokko dhaggeeffatte sirriitti hubatte jedhee yaada. Nama jireenya kan kee keessatti osoo isa jaallattu sirra fuudheeti kan ilmoon irraa qabdan sirra fuudhee amma eegati biyya alaa dhufteen booda isiisanis dhiisee hin jira walitti deebinaas hin jira. Na amani. Namni kun sirraa fayyadamuudhaa fi ati sadarkaa bareedarra jiraachuu kan kee agareessi dhufe. Ati sadarkaa ammarra jirtu kana bakka mirtii jiraachuu kan kee eega hubateen booda si deebina jedhee si dhufe. Ati wanni godhuu qabdu bakka ammarra jirtu kana akkanatti agarsiisi laal. Izziila akkan sila gaafa duraa na wajji deemte akkuma kiyyaa kanatti as na wajji jirta ture. Amma immoo obboleessa kiyya. Naafeeti adda xumuramnee jirra. Ani meebi rabbiin kiyya nama si caalu naa kanna nama si caalu kan argadhu nabdii qaba. Sitti haa tolu jedhiiti afaan nagayaatiin isa juttu kan kee agarsiisi. Laman jireenya kan kee keessa odaanii fi namicha kana galchite kufaatii jabaasu qunnama. Garuu atii fi isa gidduutti waldhabbiin fitiin, waliin bu'iinsa hin fitiin, dubartii faxaanii ta'e, dubartii cimtuu ta'e, abbaa ilmoo keetii waan ta'eef kabaji. Ilmoo tantee duratti abbaa isaa hin xiqqeessin. Sammuu ilmoo teetii san eegi. Beekaa ilmoo tantee sixootaa tokko bitii fi abbaa keessii kan jedhee ilmoo teetiif illee kan. Arra abbaa kee waan kana sii erga. Ofuma keetii laa. Ofuma kan keetii bittee abbaa keetiitu waan kana sii erge. Kazaa micaa maaltu dhagahama? Micaa kanarratti gammachuutti dhagahama. Laa gammachuu micaa keetii bitu jirta. Yookaan isni gadhaantummaan ilmoo tanteessanitti gadhaantummaan hin dhagahamu. Ilmoon tanteessan annama kanaa gadi. Ani akka nama jaalatamaa barbaadamaa faamilii isaa biratti jaalatamaa ta'uusaa hubata micaan. Ati immoo onirra fokkos godhuu qabdu. Reakshinii hariiroo atii fi abbaa mana keetii jidduu. Ilmoo tantee biratti immoo akka atii fi abbaan mana keetii kabajaa walii qabdan agarsiisi. Hubatteetta wanni kun abbaa mana keetiitiif osoo hin taane ilmoo tanteessaniif sammuu isaa tabaruutiif barbaachisaa. Arraan laalin tabaruutiif. Akka inni gisee hundeef gadi hin qabu. Ani haadha abbaan qabu. Haadha abbaan guyyaa kanan jaalatan. Isaanis waliin fadhan. Jedhee sammuu isaa keessatti if qaqqabuu keessaa bahee ani biraadhaa deemu. Abbaan kiyya warra akkanaati. Akkana wal jaalatan. Ummaan biyya akkanaa jirti. Abbaan kiyyaas akkana na jaalata jedhee akka ilmoon tanteessan enerjiidhaan gammachuudhaan barbaadamaa akka ta'e kabajamaa akka ta'e akka inni hubatu godhuu qabda. Dubartii jabduun kana godhe. Jigalee ammaati ilmoo teetiif jiraachuu qabda. Waan sixootaa bitte. Ka abbaan mana keetiitu qofan qabaan sixootaa bittee abbaa kan keetu si erge jettee erguun ilmoo tanteessan keessatti gammachuudhaa fi ol'aantummaa ilmoo tanteessan sammuu keessa kaa'udha. Ol'aantummaa fi akka micaan kan keessan if gadi hin qabne kaf jedhee mataa ol qabatee akka deemu godhu jirta. Kanaafuu bakka kana of eeggannoo godhe. Mooraati jireenya keetirra fokus godhe. Ishii jedhe kasi wal quba qabaan ilmoo teetirra dalagi. Maaminnatii isaa eenyummaa isaa kabaruu baruu sirreessaa jirta. Maalummaa isaa kabaruu. Ofitti amanamummaa qabaachuu isaa kabaruu. Mataa ol qabachuu isaa kabaruu. Arraa miti laa. Arraa micaanumaan beekuttee yaadin. Ilmoon waggaa takkarraa haga waggaa 7 jidduutti amala isaa, ofitti amanamummaa isaa, eenyummaa isaa, amantii isaa, aadaa isaa waggaa 0 haga waggaa 7 jidduu qofa haa qabatu. Micaan kun daa'ima umaan beeku jettee yaadin. No. Yeroo kana keessatti kan maalummaa micaa kanaa baratu eenyummaa isaatii fi ofitti amanamummaa isaa kan horatu mataa ol qabachuu isaa barbaadamaa fi jaalatamaa ta'uu isaa
kan itti hubatu waggaa hanga san keessatti waggaa takka hanga waggaa torbaa haga san jidduutti daa'imni kan eenyummaa isaa baratu sirritti. Kanaafuu ati umrii hanga kana keessa daa'imatti hin dhiisini akka inni gammachuudhaan guddatu godhu qabda. Dhiira taanaan inni kutee jira sidiisee biraa fuudhee osoo isa jaalattu sidiisee biraa fuudhee bakka amma na hiiki jettanii si hiike walitti deebina tabira. Dhiira jechuun kan dubartii takkaaf amanamaa ta'ee dubartii takkaa wajjin zalaalam jiraachuu danda'u. Saniifuu tan lamata fuudhe saniifuu amanamaan ta'uu hin jiru. Atiif deebii ammaa sadaffaa akkamitti amanamaa siita? Kijiba ushata ittiin dhiyaatin. Ilmoo teetiif ammoo atiif isa jidduu negeetiisi. Kiccitiin uumin. Atiif isatti hin dhiyaatin isatti bultiidhaaf ittiin dhiyaatin garuu atiif isa jidduutti kiccitiin uumin. Akka inni gishee takka illee gargaariiti. Akka inni gishee takka illee ilmoo isaa san dhaqee ilaalu godhe. Garuu gisee sana gaaffii tokkoon qaba obboleessi kun. Inshallah. Gaafadhu. Gaafadhu see kun jira. Eenyu gaafiin qaba jirre sana. Inshallah. Itti olqinii si qaqqabu jira. Ayyee. Ashee. Galatoome. Jawaadhu akkasitti. Mee mana kana fooloo godhaa ijoollee baa'u. Mana kiyya kana fooloo godhaa. Anuma gaafadhu? Gaafadhu. Ayiwaa jechuun fuula isaa kana keessatti ni kaa hidhatee wanti inni wajjin jiraates hin jiru. Kaza dhiisuu isiisan ammoo dhiiseeraani. Hirkeenyaadha yaanni dhiisuunsaa. Dhagoo jirtaa? Mee gabbii ol deebi sagaleen tantee turtee sagalee see dhagoo jirta waan ta'eef gabbii ol deebi meeshaan ol deebisa. Gabbii ol deebi. Yaa sagaleen tantee turu jira. Mee nama biraa iyyuu gaafii qaban gasu. Eenyu gaafiin qaba jedhesa. Ana. Ayyee sabaa isaati itti fufeeyyee. Gaafiin kiyya akkana jedhama. Nama tokko bakka wal jaallatanii. Gaarabbii nama tokko ati hanga jaallattu malee hanga namni sitti jaallatu beekuu hin dandeessu waan ta'eef. Sirriyaa. Akkasumas bakka yeroo naaf jechuudha. Yeroo hunda na gisee naatu waan matti haare bakka amma hidha walaa ammas gisee cufate matti haare wal maara gisee hunda jechuudha. Giseen irratti walee giseen biloog firraa godhees bakka wayii baatee siif nama biraatiin itti rakkate giseen jalaa baase xiqqishoo gisee wajjin haasa'inne ammallee nama haara. Yoon inni dhisa yaan illee firraa daa'ifartii godhee bakka akka inni irratti hin dawwalle yoon hin godhe dhiisuu irraa murachuu hin danda'u. Maaliin godhuu qaba sirraa? Naangalle miranaa deebi. Ranaa deebi mee sirriitti sagaleen sichitaa ture. Ikkininji. Akkinji. Nama wal jaalanu tokkooni. Gisee waliif naaf dawwalaa yeroo hedduu garuu naaf dawwalaa akkanaa dawwalu sanitti negee naaf ni jechuudha. Daqiiqaa muraasa yoo niifi jechuudha negee wajjaa sin irra guddina walitti haara. Irra guddina jechuudha natti haara ni cufata. Ni dawwalaa anillee gisee akkasii natti haara san itti haaree irraa hin muradhe jee jechuudha. Bilbila isaa daa'ifartii godhee irraa hin muradhe jee if hin danda'u irraa murachuu. Bakka innis akkanaa lollu san ittiin narraa hin hafu numa dawwalaa bakka akkumaan akkaan ta'uu jechuudha irraa mala barbaada talakkaa yaa waan naan jechuudha. Maal wanni irra si wal loltan kana waan irra wal loltan kana furmaata kan nu dadhabdeetta maal irra wal loltan wanni irra si wal lolchiisu kunoo maal? Rakkina san beekteetta waan irra wal loltan kana rakkina beekteetta.
Gara biyya jechuudhaan bilbila kiyya hunda waan fayyadamu hunda nafirratti jechuudha tolcha firrattiidha. Bilbila kiyya sagalee jettamoo immoo waa hunda bakka amseen jiru waa hunda firrattiidha. Anammoo ofirraa na buusii haa bakka akkaan moobila kiyya ani mana itti fayyadamuu danda'u fadha. Inni ammoo na hojii itti fayyadamu waan itti fayyadamu hunda na hojii itti fayyadamu. Jaarsa keeti moo jaalallee keeti? Jaalalleedha malee. Sirrii mitiree. Ma andi jaalallee jechuun barra zaatti wal filattani malee zaatti wal fuutanii miti. Mirga qabda. Atis mirga qabda innis mirga qaba. Si galee namayyuu fadhinnaa keessanii wajji jiraattan. Atis fadhinnaa kan kee yagazzaa'u. Fadhinnaa harka kee mirga kee jaalattee isaan naa mala isaan waan dhiira hunda naa jaalattee taa'isee jaalachuu qabda. Innis akkasumatti dubartii hunda sanaan naa jaala jedhee taa'ee si jaalachuu qaba malee za'aa akkasitti meeshaa hunda warraatti qayaayyartanii maarreetti gootan sanirra waliin hin geenye. Saniifuu ati yoo dandeesse rakkina kana furuuf yaalii godhe. Yommuu rakkina kana furuudhaaf yaalii hin goone taate nama sin barbaachisa tokko jireenya kan kee keessan tursiisiin. Ayinaa nama kana sammuu kan keetiitiitu akkana siin jedha. Waa'ee sammuutiin guyyaa an dura irratti waa'ee sammuu teenya sanaatiin isin barsiisuuf fadhee ture isin galee na hordofuutti hin jirtan malee sammuun teenya tun sodaanuu keessa gadi isa malee jiraachuu barbaada yoo inni maan jechuudha moobila kiyya firraa'ee waan takka na buusi jeen nan jiru. Fakkaan jireenya kan kee kana keessatti murtii takka wasaanuun bareedaadha. Oromoon gisheedhaan anis moobila kun Oromoon gishe maaktu maal jetti beektaa? Garaan murtii hin qabne diina abbaati jetti. Garaan murtii hin qabne diina abbaati. Yoo ati waan kanarratti waan tokko murteessitee murtii sanirratti waan tokko erga dhaabbachuu baatte rakkina kanaa olii faasii mala. Amma namni kun dingata silkii isaa sana keessatti yoo namni biraas irra yoo dawwalees rakkoodhaa acha keessatti mistira adda addaa qabachuu maltaa qaama kan kee kan adda addaa fa'aa jiraachuu mala hiriyyaan tantee footoo qaama biraa waan takka faasii qunnamuu mala. Mistira silkii kan kana keessaa baasee booda miidiyaa gubbaa si gallakkisuuf mala. Inuma miidiyaa kan kee abbaa mana keetii yoo ta'e nama biraa jaala amanteen kanneen. Si galee miidiyaan kan kee mistira kan keessaa qaba. Dingata akka carraa taatee dhaabbattee footoof kaasuu maltaa. Footoo san deebis argatii qaamnaa silkii isaa keessa dhahitii achirraan boodamaa footoo kanaan sodaachisuuf dhufa. Si galee ammaan yoo of eeggannoo goote natti tola. Of eeggannoo godhe. Of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha. Saniifuu murteessa. amma jecha akkam akkaan godhu haa bakka takkaan fumarraa dhiisee isaan hunda akkasuma dhiisee fi waan biraa jechuudha itti fayyadamu yoon jechu akkasuma isaan goone numaafuu numan ta'uuf yoo na dhiisii je bakka irraa hin muradha jee itti yaalus jechuudha na jalaa hin hafu waan bakka yoo waan biraa bilbila kiyya adii fudhatee bilbila kiyya xiqqashuma takka yoo Keessa deebiitti yaadi. Of gaafadhu dura. Kamtu na baase? Miidhaan micaa kana wajjin na qunnamuu fi faayidaan micaa kana wajjin argadhu maali jedhiitti itti yaadi sirriitti. Yoo miidhaan isaa kan irraa baay'atu taate silkii kan kee firaa qayyarii miseenjala kan kee paaswoordii jalaa qayyarachuu dandeessaa immoo kan kee jalaa cufattee of bira daambisuu dandeessaa dhaabbata silkii dandee guututti akka inni ittiin fayyadamne ishee harka jirtii godhuu dandeessa. Egalee silkii kee firaa cuftee akka isa ati bisni waliin qunnamne itti himtee ambaqaa kana booda kana itti dhaabu qabda. Yommuu kan jaalatu taate yaa innis waan si jaalatu qabaa kana sitti beekachuu jira. Garuu dogongorri isaa silkii dandee guutumaan guututti haksi jalaa godhee qabachuu dogongora. yoon injien jechuudha waan takka faana dhiisi yoon injien lakki bakka inumaa hun jechuudha anis hedduun hin jaaladhaani isa malee nama biraati wajjin hin haasa'u bakka waan faamili maatiiti waan hin ta'e nama biraati wajjin haasa'u jechuudha anumaa hun ayyama naaf hin godhu akka waan garte hedduu takkaanis hin jaaladhaani falmaa nama sanaan itti laakkan waan hin itti fayyadamu naa gadhiisuun fadha ture danda'uu hin dadhabe. Isaa baafadhu. Akka inni wanni hundi si harka jira bara wanni hundi si harka jira ati godhachuu dandeessaa isa keessaa darbitee fi fayyadamuu dandeessaa silkii dandee si harka jirti moo baasuu dandeessa. Akkasii sirriitti itti yaadii kooltume ati guutuu akka ergixanyaa ta'e bakka eega godhuu feene bakka ati
Jadi bicara di kota mes, ati kopi ni. Apa itu? Yes. Ini sih kamar ini. Ya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ada. Kaya. Iya, garu gafi sih. Aku anu mah bola dia saya kalau di koisi. Yes. Namni tokko ergasii jaaladha namaan jedhe silkii namaa ofirratti talaafummaa qabu. Erga silkii talaafee jechuun jireenya kiyya keessaa ba'uu eegeessa barbaachisee bahee deebi'uu maaltu fide. Erga inni gisee takkarra lama argisiisee bahee deebi'a. Ani homaan itti muranne innis nama anillee nama. Garuu na of kolchaa asirratti. Akan. Ya. Sihu dubadu sihu tanah. Sihu dubadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gaafa yaadu. Naga faya rakam. Mufta. Rakam berbeda. Gaafin qabu wallahi isin magala seene malee. Gaafin qabdu. Gaafin qabu. Jaalalli sin qabne. Jaalaltiin takkaatu nyaadheen qufne maal naqatu. Jahaa. Alo. Aishta ye, lafiya mu kai ba ni. Hiya. Ishinya doye. Isin gana ya tanufne me namni gafi qabdan lakkomsa torbatu wada. Warri gafin qaba. Yoo si gaafadhe natti tola. Waan kanaan furmaata isaa wallaalee hojjettan. Amma reefun sanarraa bakka bataan micaa amma daa'ima qabsiisan gorsa bareedaan kan inni jedhee yaada. Gabba. Ilmi namaa jireenya isaa keessa yookaan gorsa bareedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu. Fayyisan. Arrabta kan dubbanne barat maal taate? Wallahi biiziin jira dalagatteen jira. Kanumaafin usu jira bara ummataan na biraa iyya. Gaafi qabdaarra. Gaafi qabdaa. Namni biraa meeni jira hanqasu. Namni biraa wallaahi fitatanii jiran ijoolleen namni biraa fitatanii jiran. Gaafi namni qabu. Ijoolleen teenya bar dubbachuu ni sodaatti. Ni sodaatti dubbachuu madaa bar hundi madaa nama qabdii bar. Sodaataniitu mayoon akkanatti. Deemaa fi tiktookii qayyara Madaa nama qabnaa bar yaa kun. TikTokii haaree banadhaa kottaa. Yoo sodaatan TikTok kanaan gaafi TikTokii haaree banadhaadhaa kottaadhaan nagaa baddaa Gaafi namni hin qabne hin jiru bar namni hundi nama miidhama. Tokko dubbachuu sodaatee mataa hojjira. Anu akkasitti kun isaa Yaa tokko dubbachuu sodaatee dubbadhaa malee. Arraba ijoollee waan bareedaa arrabaan bareedaa raasuu jedhee yaadu. Inni kana waan bareedaa raasaa hojjeta. Wallahi gaafi baay'ee. Video refu san dhugaa likkitti gorsisiisan keessaa waan na fayyade hedduu takkaa jira. Ni beektaa? Wallahi. Wallahi hedduu takka waan hinan bolloota sinaati. Webni baradhaa jechuun bakka waan takka kan itti sobee jiraachuu jiru addanaa baasee wanni kun bakka murtee keessaa gurraacha barbaachisaa jedhu hedduu takka taasisaa. Ya nama tokko bakka nama dhugaan ni beekta si galee nama dhugaan
أكيد كابوس لما تبع أنا كتير nama hubachuu addunyaaf gaaraatu nama hubachuu natto nama hubachuu nan jaaladhaatti nama hubachuu fa maqayyoon nama hubatu natto dhabeedha abuta kame sharagono yi sharagono wannan ta mana kija kana kuma furtama sai su kuma furtamce ne man kija kullat baka share gura tapi mo complain ke kuma ta follow kuma furtama sai no wannan tap share koda warres jala jirtan namni shantami saddeet yakun ya me buta ka follow koda gafi kaptanis kotta sena gafadda wan fezene ra kotta follow sol koda mana khanas follow koda ya follow walif debisa anile follow nama heddu kode tap share is koda warres jala jirtan hundi follow mana khana koda akana ammas video ke bakka gartani te dingata nama tokko fayyada beeta nama tokko nama isinin beene tokko fayyada video ngiya bisa garta share koda wallahi namni akkan matu be gise dane ke wan tokko nama ni mutu jole kallale isin tin fakati namni asbubba be himachuda video na ya asbubba be himachuda rakkin sajjaba da ita wan jaba rakkin sasan ki babe wallahi kanaafuu jabaadhaa ishee takka takka mana kanaa bakka arrabaatu numa oolla ilaamma namni lamaatiin waliin jiraatu. How we welcome. Bakka san amma namni hedduu dhufaa miti nama kuma meeqaa daawwata bakka arrabaa fi kana bakka gorsaa kana bakka bareedduu ooluu wayya bakka waan takka waan fakkeenya namaa taasifatanii gorsa namaa kana itti fayyadamuun bareedaa. Silaamman nama barsiisuu waan ta'eef jechuu kaayyoon kiyya gatiin bu'a. Yommuu waan Sooretti koo akkam jirta? Nagaa keetti? Jirtu beekama. Jecha dhaqee namni 270 duratti seentasuu. Namni gaaffii gaafatte dhimma badu. Isuma seenuu jecha garreettanii natti qabu. Namni haasaa jirurraan immoo hundatti hin ooftu. Innaa akkasidha ijoolleen kaansileeshinii qabdan. Ijoolleen kaansileeshinii qabdan. Akka micoo taanii san nama buusuu barbaade beektu. Akka micoo dheengaddaa yeroo tokko nagalchi bakka micoo dheengadda taqqannee fi fiqaada kenninee fi abbaa manaa ishee bira dhattasan bakka abbaa manaa bira dhattee arabittiin nuti ofitti hin galchu nuun jette ishee bakka isheetti nama kennaa fi nama kenneeffan kaansileeshinii ishee irraa fuudha ishee immoo biloog godheen biyyatti galchennaan arabitti dhalli egaa biloog gootee biyyatti galchuu maaliidhaaf sarraatanyaa isheedhaa biloog gootee biyyatti galchanii bilook gootee biyya galchinaan birri si deebi'u jiru akkasuma immoo saraatanyaa si jijjiiru jiru jennee kanaafiyyuu saraatanyaa barbaadde hoo ta'e birris barbaadde hoo ta'e nuyi saraatanyaa bakka si buusna micoo dogongora gooteef kaansileeshinii kennite jennee akkasitti olii galleessin jedha amma ishee dhafa saraatanyaa suuqa mana kecha ijoolleen kallee dheengadda gara ijoollee ja'aatiin naa dhufe ja'aan kecha ijoollee sadi bichaa ta'e sadi hojii galan har'a lama hin baadhaa tokko ta'a inshaallah. Insyaallah kulkulin takawam ufti takaran ufti shis kulkulin dan anjat adu sadeti mu ijoolleen lama kan nyaata danda'an jiru kan ba'a har sadi guyyaa shanii booda kan dhufan ijoolleen lama hin jirte kan nyaata danda'an mana tokko keessaa ba'u wayyee udde nagaa siriif haa ta'u akkam fayyumaa haamii siifis haa ta'u haadha kun nagaa akkami nagaa galataa waaqayyo maalsi gargaara ani kaansileeshinii qaba hojii nagashuu dandeessa nyaata hojjechuu nan danda'a inni dhibba keessaa dhibba otoo hin taane garuu nan beeka waan akka kubus argaa gominaa minas bichaa hin beeku sakaan nan beeka biiza nan beeka nyaata isaa kana fee beeka. Umaara kun jiru kaansileeshinii kee agam guyyaa meeqa ofirraa qaba? Egaa amma boorsiin kaansila jetteetti garuu baqa ba'uuf amma saraatanyaa biraallee oftee jirti kun. Okay, qaxxitaa mana sana yoo baate dabara dhuftaa? Eeyyee garuu hojiin argadha inni nyaataan fingalaa meeqaan immoo qaxaramuu danda'a. 300.
kuma bibasadi mulu bamulu modo dandeecha kumaaf dibba afur aga kumaaf dibba shini garuu kumaaf dibba shini sana dubbadhu lamin baay'ee hojii sitti baay'ee ta'e qaata nama kudhanii oli kadhatti nyaata hojjettuuf lamin gaheen kee hojii nyaataa bichaa waan ta'edha. Kanaafuu kumaaf dibba sadii isin galcha nyaanni basiisa hojjetama namni mana keessa hin jiru daa'imti takka jirti kan waggaa takka kan guutee bakka namni tokko jiru dhirsaaf niitidha dhirsi torbanitti dhufa haga arabittiin hojiidhaa dhuftutti ati daa'imma saffaan hoo raftee rafta yoo ishiin kaatee shumoonnoo goota maadaam inni hojiidhaa dhufte sa'a saditti illee afurittis haa ta'u wanna nyaata oo alaa bitame alumaa nyaata yoo malatti hojjetan ta'e oo ishiin dhufte daa'ima sirraa fuutedha. Kushiina takka saala takkaa fi gorfaa keetiif gorfa maadaam bichaadha mana kana galuu barbaadde gorona bira dhufnaa qaxxatuman bakka hojii si geecha. bakka lakkoofsa kennaa kenniti asirraanii wanti si keessaa si dubbisa. Follow si deebise ammuma keessa na dubbise garuu waan tokko sitti maal ijo kuno follow si deebise. Mana ijaazaa dhattee nama tachi nagee jettee mana ijaazaa dhattanii naa dawwaltanii roomii jettanii gula nammoo oowwan qoy haati ijaazaa cancellation natti kennu diddee qoy haati ijaazaa cancellation isin bira jira WhatsAppidhaan paaspoortii natti kennu diddee isin keessummeessu. Kottu rabbii gaditti na amani kottu asirra baatee ragaa kennita. Ani maalin barbaade beektaa? Isa mana jaaza minamina sadan barbaadoon asii bahee. Jaaza kan manni guddee dhaggeeffadhu dhuftus nu bira mana obboleettiitu yaakisii galee macheem ala hojii qabanii bitire manumatti galteetu hojii gara hojii deemta. Ayi. Shaantuma keetu jecha godhattaree haga mana maadaam isa dhattee guyyaa afur jarra bultu yoo sii ta'e IDC hojjechiisti. Yoo sii ta'u waati nuttu as deemtaa mitira. Sammuu ayi. Mana obboleettiitu yaati ijaazanatti kaffaltu hin jiru nyaanni ati baastu hin jiru dhugaatiin ati baastu hin jiru waayifaayi fi ati baastu hin jiru. Wanni nusi kaffalchiisnu hin jiru wanni si kaffalchiisnu hoo jiraate tiraanspoortii keettiin nu bira dhuftu qofaadha. Wanni ati kaffaltu na bira dhuftee. Okay baqaash keessaa si dubbisan zee. Amma na dubbisiitu wanni si jedha shi. Ganee kumaaf meeqa jettam? Tigaadam? Kumaaf dhibba sadii meeqan hojjettaas? Addoo kanaan kumaaf dhibba afur. Maaliif baataree kumaaf dhibba afur si kaffalan? Niititti duukaa lamdeetu bakka zambiraa fidattiin asirratti nyaanni moo barbaade? Kun immoo ni nageenya qaba amma siin jedhe amma dirhama dhibba niitiin afootti daa'ima isheetti si jaalannaan iyyuu si dabaluu dandeechi. Isin sobalee maal isheetti fakkaata? Akka jetti bakka kan viidiyoo eeggadda micoota akka ergeeti fan akka ana riidagee timsi beebee daa'ima takka qabdee reef dhalte si galee. Garuu ani ijoollee baadheen beeku garuu adii mitiire? Akkittidha daa'ima takka. Ani ijoollee nan jaalladha garuu mucaa baadheen beeku. Mucaa baadheen beeku. Ishi kootu nyaata nusi galcha rakkoon hin jiru kan nyaata illee hin jira. Muluu bamuluu hin dandeechu malee wantoota baay'ee hin dandeessaami. Naan waan mamma siin jee bichaa hin danda'u sammaa kubus argaa minamina sajjan sana bichaa. Kubus argaa sajjan minamina waan kubusi bichaa hin beeku malee beekaa minamina nan beekaaf fixaa jira. Hundayyuu. Hundayyuu nan danda'a garuu. Mana daa'ima sana galuutti ana hojii nyaataan harka guyyaa guyyaadhaan hin jiraanne ta'eedhaaf hin jira sin galcha kanan bira. Manuma obboleetti. Nyaaticha na wayya malee isa. Filan moolaan manni obboleetti ishiit illee jira. Manni obboleetti abbaleetti tanaas hin jiru. Ishiin immoo nyaata barbaadde. Si galee. Bakka ishiin mindaa sana immoo bakka kanatti illee kumaaf dhibba sadii jarri lachuu kan jedhan. Nyaata immoo nama baay'ee moo nama adii? Kanan beeku kan amma mana obboleetti siin jedhu kana nama baay'ee sirriidhaan natti fakkaatu qadu nama baay'ee ta'e birrii kanan jettu ishii nuyi. Gini niitattiin amalli ishee maashallaa warroota kan kastamara keenya wannan beekuudhaaf asatti dubbachaa jira. Warra amala qaban wayyayyuu birriirrayyuu nama gaarii ta'u. Kan hoo jettee kootu na bira humaa rakkoon hin jiru ishee obboleetti. Okay, khalas keessaa si dubbisa shi. Namni biraan wanto si goone akka amma kun olaan namni saddeet fooloo si godhe nama biraan moroomaan jedhanii akka bilbila kosirraa fudhanne ishee of eeggadhu. Ani kanneen hin beeku keessa nama warroonni asala jiran kun hunduu sannitu maali dhabeeftu warroota maqaa qayyaratanii dhufanii dallaala akkootu nuti hojii si galchina kun amma micoota akka kalee cawaan godhan dhaggeeffadha sinitti dhima. Dheengadda mana ijaazatii baate isbiruuga. Egaa onlaayinuma kanarra nama ol arganiiti geecha bakka ijaazaa dhaggeeffadha sinitti dhima. Wannan kalee canaan jedhan. Amma mana ijaazaa hin geechanii akkuma wal seeneef 200 nu kafalchiisan jedhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh saya minta kabar patrasi kena. Amma mana ijazah kaffalchiisan hojiin hin jiru kalee cammaa micoon takka ara roomii bira maal dhaqne maal achi si geechee jenna
Maaloo ጓደኛ ijoollummatu na jechaanii nama beekullee miteetti. Achuma noo bilbila ishii siin kenna dubbisi ishiin hojii silachiteetti. Achi na dubbisanii yoo lookeeshina naa kennitu lookeeshin isaanii dhiyoodha. Jechuun bakka hojii irraa galchinu irraa baay'ee dhiyoorra jira. Ishii jennaan lakkoofsa manaa natti makaa qophooftanii dhufanii isin haasuu shufeerii jennaan qophoofnee jirra. Qo'ee haasawna ijaasaa mana fincaanii jirti naan jedhan. Amma gada qeeqaa fudhanii 20 eegee hin baane reeyii jennaan. Edaasaan ishiin mana fincaanii deemattee baatee deemte jedhan. Wanni paaspoortii irraa fuute. Mana ijaasaa akkuma isaan deemanii diraama 200 kaffalchiiste. Booddee ijoollee sun achumaan badde baqatti kennuu diddee jechuudha argitanii. Ana garuu ijoolleen lama kana asirratti meeraami. Ijoolleen lama takka alaayinuma keessaa takka immoo diraama 200 kaffaltee dhuftee shaarjara ta'ee lakki shaarjara ta'e beekani taaksii achi as dhufu argattee diraama 200 moo meeqan dhufeetti ani darbinee fi warroota Suudaanii immoo maalii kanaan dhufte. Galgala tokko nu bira bulanii hojii asira maadaamii sa'aatii booda dhufee fudhadhannaa dhiira dawwaleef ta'ee allawaalam. Eenyu akka dawwaleef hin beeku nu paaspoortii keessa sinirraa fuudhu paaspoortii keessa akka sinirraa fuudhu gaafa hojii galtan bichaadha maaliif gaafa hojii galtan paaspoortii keessa naga maadaamiin ayidii isin hojjettu isinitti ittiin kenninu maadaamiin. Lamin paaspoortii keessa fudhattee isin fudhattee odoo nuyi ni eeyyamsiisin oduu ati manni sii ta'uu baatee ayidii isin hojjechiiste boruu eenyutu idaatti baadha. Eenyu kana cinqama kan dhoggaa lamaatu wal ta'edha. Soo kanaafuu gizee hojii dhaabaatan bicha paaspoortii keessa sinirraa fuune daqiilaali siin jennee mana ati hoo jaalattu kan maadaamiin hoo si jaalatte nutu maadaamii waamee faramsiisnee itti kenna paaspoortii keessa. Akka xushennee itti kennu isin galee jira miti yoo atillee fedha keetiin mana kana jaaladhee jira jechuu ta'e. Soo kanaafiyyuu mana sin jechuu barbaade ijoollee san kun akka kiraa manaatti illee kafalchisanii dalagaan galchine bilbila isaanis immoo waayifaayi irraa cufuun ooltu hin jiraniyyuu bilbila irraa kan sin garra. Kanaafuu mana ijaazaa dhaqxanii roomiyoo naan jette dhammaachi ijoollee mana ijaazaa jirtan rabbi kan beeku sirkii sinirraan kaasama. Maalidhaaf mana maadaamiti akkam ba'een na bira kottaa sin hin jedhu. Macheem na bira dhuftanii qaraamaa keessa seentanii na bira dhuftanii hojii sin dhabdan hin jiranii. Na bira dhuftanii wanni sin cibbu jiru kiraa manaa sin hin kaffalchiisu sin jedhee jira. Nyaata sin hin kaffalchiisu jennee jira. Wanna dhugda waayifaayi fi sin hin kaffalchiisu. Isin kan kaffaltan tiraanspoortii ittiin na bira dhufu. Itti aansee waan mana keessa jiru ofii keessaniif hojjetattanii nyaata hojii deemtanii. Macheem isaaf immoo jiru kalamin ijoolleen kunin fixatee dhufaa kunin ba'aa kunin deemaa guyyaatti ijoollee 5 4 qabna ijoollee kaansileeshinii qabu kan nu bira dhufu. So kanaafiyyu kan isin gootan kanaadha dhala waan na tokko isin jedhee jiran. Har'a na bira dhuftee boruu nan deema doo jette paaspoortiin keessee harka taaksii waamattee deemu mirga kee qabda. Mirga kee sin dhoowwa. Akka nama akka mana ijaazaa kaanii paaspoortii sirraa fudhadhee sin qabsi. Sirraa qabadhee na bira dhuftee bakka qaraamaa kee callee seentu bakka biraan deemtu wanni sin daangessu tokko hin jiru. Kana sirriitti hubadhaa. Kanaadha kan ijoollee mana maadaamiitiin akka baatanii na bira qaxxitaa koottaa akka isin jedhu wannoon akkanaa kun akka isin qunnamnee dhafan. Micoota kallee yoo yaadattan Madiina Zaa'idi na bira dhufuudhaaf kan hawaala birri erguuf meeqa si galchitanii 4,400 argee fi hojii micoosan. 5,500 kottu injira hojiin jedhee fuudhee biirootti gurguratee biiroon mana biraa galchee qaraamaa keessa galchanii gadi baasanii kan gatanii dhadhaa biroo manjinaa maala si godha jedheessu injirtuu mi'asuma irratti dolli birra jiru. Oggaa tokko buluun injira ta'ee na hordoftee bara diraama 100 takka sobee itti waamee dhaqee. Kanaa afaan anama shifeerii keessanii miyyuu akkasiin dhuftan hin barbaadu gizee baay'ee. Yoo diraama 300 kaffalachuu dadhabdu shaarjaa Abuudhaabii Ajimaan Daraas Ka'imaa Fujiraa kanneen 300 dhuftu alaayin keessoo ta'e immoo akkuma fageenyatti haga 150 haga 100 takka warra alaayin fagoo fagoorra jirtan jechuudha. Kana kaffalachuu dadhabdu ani shifeerii nan qaba kan yaaddoo tokko keessa galle isiniifan erga dhufanii sin fuudhu. Kun ijoolleen saboona kanaan kaleechaaf dheengada ijoollee ja'a dhufu. Ijoollee ja'a safee kana malee bichaa akka ijoolleen afur hojii naa galtee jirti. Eenyu dhaqee fuudhu shifeerii kiyya dhaqee fuudhu yaaddoo tokko malee dhaabbatee isaan eegee fidee manatti hin galchee. Wanni karaa irratti sin dabsan karaa irratti sin waswaasii sin godhanii kottu asiin hojii jira biiroo sin geecha jedhan hin jiru sin galee jiraami itti fufi obboleecha. Itti fufi kan dakanaa sun. Kan dhiiraa sun kan miyyuutii qaban jedheen. Baay'ee bareedaa nagaa. Kan dhiiraa. Waa isin gaafachuu barbaade. Waa isin gaafachuu barbaade. Itti fufi obboleecha kiyya. Ka dubaraa bichaadha moo amma fakkeenyaaf ka dhiiraa kana gaafii yoo gaafadhee jedhu. Uumaa rakkoon jiru garuu ani ijoollee kaansileeshinii qabdu kan hojii galchu kan dubarteeti. Ikkoo kaansileeshinii kana barbaachuu barbaadeeti akka kaansileeshinii itti baafadhu gaafadha jedheeti beektanii hin beeku waan ta'eef aga dhufe ji'a ja'a ture. Baqqeen darbeechi ji'a ja'a kaampaanii tokko jala teenyaan kaansileeshinii gaafata kaampaanii tokko jira ji'a ja'a ture jira amma ji'a tokko keessa jira gaafadhee yoo jedhe kirikirii qabaa wanni kun jedhee sodaachuu jira beektanii akkamitti gaafadhee ba'uu danda'a. Akkamitti jalaa ba'uu danda'a. IDC hojjetame? ID'n na hojjetamee jira.
Maaliif fixanne reessi ta'uu dide hojii? hojii humnaati beektaa hojiin ulfaata waan ta'eef hojii bichi biraa qayyarachuu barbaade hojiin baay'ee akka badaa ulfaata hojii. Akka seera biyya kanaatitti kaampaanii isaa ta'uu mana maadaamii keessa hojjetaan tokko ji'a ja'a ol hojjennaa kaansileeshinii gaafachuu mirga qabaa jedhu. Si galee? Naaf gale. Yeroo sii kennuu baachuu danda'u. Isa maal goota beektaa? 8 leebir oofisii kan jedhamu masmara kan keetiin dawwalta. Masmara ID keetiin baafata. Yookiin immoo masmara kaampaanii baasee isinitti kennine. Yookiin kaampaanii masmara araboon baasee isinitti kennine. Supervaayizarii keessanis haa ta'u. Si galee? Naaf galaa jira. Sanii booda fudhattaa odoo dandeechee rabbi sii laaffisee ID dhuunfaa hojjetattee hottee silaa hojiin waan hojjetu si galee filattee seenta. Koo waan kanatu na dhibee jira beektanii waan santu na dhibee beektaa. Innaa ji'a jaaguunnan sinirri warra kaampaanii dhiiraatiin dubartiin mana maadaamii keessa jirtu dubaroonni gaafachuu danda'u. Ishee obboleessa. Ammoo ishii gurbaa ijoollee wayii karaamaa irra qottoree ture ID illee baasnee fi garuu hojii hojjetaa waliin hojjennaa. Baay'ee cinqamaa beektanii baay'ee nu waliin cinqamaa bakka maaluma wayya jennee bakka falumatti himnu dadhabne bakka kaansileeshinii namichi gaafachuudhaaf namichi kun arbaaba waan ta'eef ka isaa kun arbaaba waan ta'eef kennuuf hin dandeenye ID baasuuf hin dandeenye innis naannoo ji'a 7 akkas tureera walumaan turre. Karaamaa keessa jira inni ID hojjetamee jira. Amma karaamaa itti qottoree jira. Namni kun akkamii bahuu danda'a akkam gooneetiin inni mujaa kana fakkeenyaaf amma cinqatii keessa jira amma Itoophiyaa deebi'aa kan jiru fakkeenyaaf akka gullaa oduumaa hojjebaan baasellee deebifannee jenne akkamitti deeba jedhee mujaan cinqatii keessa jira bakka haizoo jedhaatuma walii wanna jedhaatuma bakka mucaa jedhaa waliin deemna waan ta'eef. Paaspoortii keessa eenyu harka jira? Paaspoortiin arbaaba harka jira paaspoortii isaa. Kan keeyoo? Kiyya kaampaanicha namicha kaampaanii harka jira paaspoortiin. Amma ijoolleen baay'een akkanatti barqaraamaa keessa waliin kaampaanii keessa odoo kasa san qaraamaa keessa paaspoortii fudhatanii kan walii ta'anii hojjechaa jiru baay'een isaanii sirrii ani waan fayyidaa dafaaf argatu. Amma nuti kana ID akka kootee ID qaba waan ta'eef kalli walillee bahee hojjechuu danda'a. Amma namni kun fakkeenyaaf kalli walillee hojjedha yoo jedhee bahee jedhe fakkeenyaaf inni ID qabu tasa qabamuu danda'a. Gaafa qabamee jedhe dhiibbaa biraa turre dhufa amma fakkeenyaaf kana laalee inni cinqamaa jira beektanii addemaan hojii hojjetu kanaayyuu addemaan isaa jijanii hojii hojjetu kanaayyuu deemee jedhu cinqamaa deema hojii kanaayyuu na qabamuu akkamitti hin qabne jedhaniiti mee fala maalii ta'an akkamitti godhuu dandeenya gurbaa kana fakkeenyaaf. Isas leebir oofisuma kaasas. Leebir oofisiidha isallee waan biraa leebir oofisiidha. Leebir oofisiin baay'oon fannoo raafudha paaspoortii. Sigale sila ID ni hojjetamne kan ta'eef paaspoortii baawwa fuudhee paaspoortii ta'e birrii isaanii warra jiraatu ta'e isaa baay'ee gidi musiin jedhe kalli walii ta'e musiin jedhe kalli ijoollee baay'een akkas godhu warra kaampaanii keessaa yaa'an qaraamaa keessa achuma ta'anii warri qaraamaa keessa Okay, galatooma ishee bakka. Odoo leebii oofisii daawwatanii paaspoortii fudhatanii seera akka waliin jiru. Maal keessa sasseetu fudhata keessi galee inni illee kasasseetu fudhata garuu qaraamaa keessa waan jiruuf akkamitti inni kasasuu danda'a fakkeenyaaf qaraamaa keessa jira waan ta'eef akkamitti dhaqee kasasuu danda'a. Dura hojii dhaabudha jedha qaama laal seera seetu maal galta hunda maal gochuu hojjettee gizma isaas hojjechuu baatan gara qaama seetu maal iyyanne jedhan kasii galee. Dura jechuudha. Kanaafuu amma maal godha leebira oofisiinis akkasumatti kassasee lalama mindaa isaa irraa fuudhanii fi kaansileeshinii yaa warraa fuudhanii fi qaraamaa ittiin jiraatu hojjetanii jiru wanta ta'eef amma hojjechuun baay'ee dhalootu. Bakka kun wanni hin jenne kan garuu bakka filannoo qabu ID hin qabu si galee. Amma adde ID hin qabne sanii sodaate inni deemeen kasasa jedhee adde ID hin qabne sanii sodaannee fi qabuu danda'an jennee sodaannee fi. Yoo lachuu akkuma nama deematu makaraa leebira oofisii kuraashii waan isin gargaaru. Amiin ishii baay'ee galatoomaa ishee. Itti fufii huddee warri kaansileeshinii qabdan kaansileeshinii qaba jedha barreeffadhaa gaaffii odoo ta'in kaansileeshinii qaba jedha warri kaansileeshinii qabdan isaan hojjedha sin jalaan du'a sa'aatiin deemi. Itti fufii huddee. Nagaa bultanii. Jira galata waaqa haadha sagalee qaban.
Eeyyan illee waa'ee waraqaa isin gaafachuuf jeetanii waraqaa sana fudhachuudhaaf maal sana barbaachisa jedhee isin gaafachuuf hin ture jechuun immoo obboleessi koollee gaafatee jechuudha. Ammata waraqaa kana fudhadhee gara keessanitti dhufee hojii argachuu dandeessu isin. Michoo duratti si dura buute maal jedhee? Yeroo sana xumura rangalee. Sa'aadaa Hussein dhiiraa miti dubartii dhaqa. Dubartii yoo taate bichaadha kan kaansileeshinii hin qabeetti kun. Kaansileeshinii hin qaba. Maa itti hudde? Yeroo sana xumura rangalee hin jee. Xumura ran seenee isin yeroo isin dubbattanii xumuraa jirtan irra dhufee jechuudha. Okay, yoo fudhatta kaansileeshinii fudhachuu edda? Fudhachuun edda xumuraan jira ji'a tokkoof torbeedha malee nanna. Okay, kaansileeshinii fudhadhu fooluu si deebisee jira gisee fudhattetti na dubbisishi. Eshi. Kun duratti michoo duratteetiin jedhe ganaadhas wanna ta'eef na jilootaa ina hordofi. Hin dhageecha gisee sassarratti. Warra sila gaaffii tokko qofan qabaa. Biyya warri amma kaansileeshinii qaba jedhe sun dhiira moo dubartiidha? Kan dubartiiti kaansileeshinii warra qabu. Kaansileeshinii warra qabu kan dubartiiti malee kan dhiiraati miti. Amiin siifis haa ta'u. Ani jaljalaa jirta. Anis gaaffii tokkoon qofaan kanan jedhe. Sa'aadaa Hussein dubartiidha nudiidha ati kaansileeshinii qaba kan jettee tokko barreeffatu dubartii dhookaa dhiira jedhi barreessisin galcha. Wayye. Ani kanan dhufe biyya kana naannoo turtiif ji'a 9ti. Eeshi. ID kanarraa hojjetan ammoo reefu ji'a 6 guutee aga ID naaf kennuu didanii irraa hojjetanii ani harkaan naa kennuu didanii. Eeshi. Abbichi kaampaaniyaan bira dalagu sun ammoo kiisee isaa kaateen deema. Eeshi. Paaspoortii kan koos narraa fuudhee paaspoortii yookaan paaspoortii naa kennu yookaan ID harkatti naa kennu nana dhoggate. Miidhaa ji'a 3 naan kennu. Bakka kanatti leebara ofiisiidha moo poolisiitu nama gargaar jechuun bakka kanatti. Paaspoortii kan keetii fi poolisiidha. ID keetii fi moo leebara ofiisiidha. ID kana mirga qaba namni eeganarraa hojjete ammoo IDcha kana fudhadhee hankiisii kaadhee isaaf dalagaa hojjechuu mirga qaba gaafachuudha. Jammara ID fi paaspoortiin arbaa biran taa'u bira ta'a akka biyya kana. Miti. Innaa asirratti ammoo hojiinis baay'ee tokko natti ulfaate jira kaansileeshinii sin gaafadha jedheen ture moonti na dirqas keessatti wanti mirga isaanii cabsu maaltu jira ji'a 6 akkas akka IDdhaa kennan turtii aga ji'a 9 isaan bira tureera. Kanaafuu ati malee bira ofiisiidhaan gaafattee maal gootalee bira ofiisiidhaan mindaa irraa qabdaa? Mindaa ji'a 3 naaf hin kennine dhoobbatan mataa odaadhaa jireenya irraa mura. Qabdee gaafatan mindaa ji'a 3 kana irraa qaba ID keenyaa hojjetanii naan kennine. Poolisiidhaan immoo paaspoortii keessan mirga paaspoortii kasii fuudhuu danda'u poolisiidha. Tole guddaa isaa naaf eebbifamee galatoo. Ji'a 6 guutte moo kaansileeshinii isuma barbaaddee gaafachuu hin dandeessi. Si haa gargaaru buleessa kun. Nu ijoolleen mana maadaamii keessaa maadaamii akkana nu goote ijoollee dhiirri kaampaanii keessa jiranii moo rakkina isaanii argitanii waan isaan keessa jiran basma'a. Akkatti garaa nama nyaatan warra kaansileeshinii qabdan bicha daftee warra kaansileeshinii qabdan dubartoota ani dubartiidhaa kaansileeshinii qabaa jedha waan hundaafuu galata kan jettu maalidha? An tokko isin hin galchi kun olaale gastiin nama 26 qaba. Nama 26tu ergate isin hin galchine koomentii jala isinitti himuu hin danda'u. Warri kaansileeshinii qabdan roomi an dubartiidhaa kaansileeshinii qabaa jedha. Tokko barreessinaan tokko isin hin galchu dhimma keechan barreeffadha. Dhimma keessa noo barreeffattan kaansileeshinii yoo ta'e kaansileeshinii dhimma gaaffii qabdan yoo ta'e barreeffadha isin hin galcha. Ani lakkoofsa kee barbaade maaliif barbaade lakkoofsa kun kottu. Biyyarraa fidu boonsa biyyarraa fidu asuma ijoollee Dubaay keessa jirtu warra kaansileeshinii qaban. Ijoolleen dhufan jiru roomii biyya irraa ijoolleen dhufaa jiru tokko karaa seera biiroo seera qabeessatiin roomii biyyarraa fidda nama ammaaf hin fidu mitikke hin fidu biyyarraa nama. Galatoomi lubbuu baay'ee naa toltee fadha rabbi. Ani lakkoofsa kee barbaade maaliin goota lakkoofsa koo maaliin gootu lakkoofsa koo ani lakkoofsa koo hundaaf hin kennu bara hundaaf hin kennu warra hojii wata eegad hin kennu lakkoofsa koo. Nagalchi duratti iyya keetti sun nu baase bare sabboontu shawaa si jala iyya ho'iiti jiran natu si buusee bara iyya kee nu jeeqe kan si jala jiru kanatti si buusuu dhaqee bara wudde ijoollee kaansileeshinii qabdan qofaadha kan galchuun kaansileeshinii fudhachuudha fan kootu seen isin jedhe yookaan maa seen nirra giddidhaan sila si harkisa moo wudde naanaati silkiin keen galchuu akkam goona.
nama kana hunda keessaa singalcha ara singalchu nama kana hunda laaluu nama sodaachisa galatoomii yeroo fidduu jala inshallah ishi kuma rakkoon jiru ishi kontiraat tafadadhee cancellation na dhoggatanii biyyan sigalchidhaan leebir ofiisitti dawwale sigalchuu hin danda'an leebir ofiisitti dawwale maaliif sigalchu kontiraat keessatti agrimentii isaa faana qabu fiddee kan maal ta'e biyyatti sigalchu warra haarawoo maal jechuu keeti nagumaa jira galata waaqa injirtanii ijoolleen cancellation qabda dubbaa keessa ijoolleen cancellation qabda maalidha gaafii kee udde shawaa eenyuun goontuu shawaa gaafii kee maalidha amiin hojii hojjechuu barbaade garuu birrii hin qabu hojiin hojjechuu barbaade garuu birrii hin qabu abdii hojii hojjechuu barbaade